fira keenyarraas aggaammeedduun diina keenyarraas aggaammeedduun biyya keessaas aggaammeedduun biyya alaarraas waraana bilisummaa Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo callaa miti kaayyoo abaayoo waggoota 50 ol sabboontonni keenya uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa itti dararaman kan baay'ee lubbuutti dhaban kan baay'ee qaama qalbiitti dhaban kaayyoon kun baduudhaaf aggaammeedduutu aggaamame. Aggaamee guddaa darbee waraana bilisummaa Oromoo har'a bifa akka kanaatiin giddu galatti afaan nyaabaa jalatti waraana amma kana gahu leenjisee guddaadhaaf qopheessuunsaa injifannoo guddaadha. Kanaaf kaadhimamtoonni har'a guyyaa eebba kanaa keessan milkii gaarii qabdanii baga gammaddan isiniin jedha. Egaa kanatti dhufee uummanni har'a iddoo kanatti walitti qabamtan jirtu uummanni kun waan baay'ee dubbachuun barbaadu. Egaa uummanni Oromoo baay'een iddoo kana dhuftan kan kalee dhagaa nutti guurtanis kan kalee dhagaa nu walaa guuraa turtanis har'a waan baay'ee keessa dabarre har'a qaama wal bira geenya ijaan wal agarre. Kanaaf warri dhagaa nutti guurtanis warri dhagaa nu duraa guuraa turtanis baga nagaadhaan guyyaa har'aa geenya ijaan wal agarre baga gammaddanii baga gammanneen isiniin jedha. Maaliif jennaan qabsoon keenya sun iddoo kaleessa sana hin jirtu jechuudha. Bakka sana sirriitti har'a bifa kanaatiin akkaataa kanaatiin wal fuuldura dhaabbannee waliin sirbinee waliin bashannannee dachee Oromiyaa gubbaarratti waliin jirra. Kalee akka kan hin turre kun hundumtuu maalii dhufee wareegamaa dhufee. Kanaaf haala kanaatiin uummata Oromoo haala kanaatiin waraana bilisummaa Oromoo haala kanaatiin qondaalota waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraatti dhuftanii iddoo kanatti walitti qabamee amma jiru kanaan sagantaa kana hirmaachuu keenya kan dandeessise dhiigaaf lafeetti cabe. Kaayyoon kuni kan uummata Oromooti malee kan murna tokko yookanis immoo kan jarmiyaa tokko miti. Kanaaf yoo waaqallee kadhannu waaq nu bilisoomsu jenna malee waaqi ijoollee kana bilisoomsu hin jedhudha. Kanaaf uummanni akkuma dasiin jedhe sana waan nuti qabnu kan keessan nutiyyuu kan keessan. Kanaaf qabsoo kanas dhiibee namni bakka kanaan ga'e qabsoo kanas kunuunsoo namni bakka kanaan ga'e osuma waan injifannoo waraana bilisummaa Oromoo yeroo dubbannu waraana bilisummaa Oromoo duuba eenyutu jira yoo jedhani uummata Oromootu jira. Waraana bilisummaa Oromoo duuba eenyutu jira? Haadha isaatu jira, abbaa isaatu jira, obboleessa isaa, obboleettii isaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf jabaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennata jedhan kanaaf harka kennachuutu jira. Dheebuu beeluu jilbeeffata jedhan akka inni dheebatu akka inni beeluu kan dhorke uummata isaati. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma warri Jubaalan galaana qabsoo kanaatu jechuudha. Kanaaf qurxummiin galaana keessatti dheebattu galaana keessatti beeloftu galaana keessatti dhumaamuun taatu. Kanaaf akka uummanni Oromoo jirutti waraanni bilisummaa Oromoo waan ta'u hin jiru jechuudha. Kanaaf injifannoo keenya waliin xumuraatidha jechuudha. Addatti immoo haalli yeroo keessa jirru fi haalli bara keessa jirru akka duratti sana kan qalbii fi saffisaan deemnu otoo ta'e kan guulaan deemnu jechuudha. Kan guulaa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gara fuuldura uummanni duuba keessan uummanni gadi baatanii waraana bilisummaa Oromoo waliin waluu qabdan jechuudha. Kanaaf sana yeroo biraa haasofnu. Kanaaf ammallee irra deebi'ee kaadhimamtoonni har'a guyyaa eebba keessanii xumurtanii guyyaa eebbaa geessan baga gammaddanii baga waliin gammanne waraanni bilisummaa Oromoos bakkee garaagaraa qondaalonni waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garaagaraatti dhuftan baga nagaan dhuftanii akkuma nagaan dhuftan nagaan gala warri guyyaa eebba keessanii geessan baga gammaddanii eebbi keessan eebba milkii haa ta'u. Uummanni Oromoo bakka kanatti walitti qabamtan kanneen nyaata baatan dhugaatii baatanii erga kaleessaatii bakka kanatti dadhabaa jirtan eebba kana milkeessuudhaaf kanneen dhama'aa jirtan hundumti keessan galanni keessan bilisummaadha baga gammaddanii baga waliin gammannee ulfaadha nagaadhaan gara mana keessatti galaan isin jiru.
diriir mirtina.